بنات أنا بقى خلاص نيا يا صونا سمالي كوي كنا درو من هي دفتين بيك تتايتي ناسوفنا وانا كنت وانا دبر جرا اوكي فكذا لقيت جران جنة عشان ما كان جرتان نجا كيساني يعني نجا كوتي hordoftootni as hundi nagaa qabdanii chaaqofa kana dura waa hedduu isinillee natti mufattaniira hedduun keessan kan arrabsitanis ni jirtani. Haa ta'u garuu jechuun waan isin hin galleef ta'an yaasuumaan goone. Anillee har'a mana kootiin jira namuun jiru kophaa hin jira ammallee. Yaasuudhas bilbilee fi waamaatiin jira. Shamarran hojii jiraadhu har'a mana hin jiranii kophaa hin jira. Yaasillee ameera waan guddaa tokko nutti hima ijoollee dura beetiin waan guddoo takka waan isa fayyadu itti himu deema. Kana dura akkuma gartaanis ijoolleedhaa hojii waa hedduu wal gooneeraa wal lolleeraa kana sababa isaaniitti siyaasuu waan hin gooneen anilleen innilleen hedduutu akkanatti aaree isinilleen hedduutu akkanatti aartanii hundi keessanuu angaruu waan hin balleesse hin qabu nama hin jaalattuuf namni kumillee waan jechuun waan godhuu qabdan namni godha. Anilleen waan isa jaaladhuuf jechaan waan isaan hunda godhaa ture ammallee garuu waan isa jaaladhuuf jecha kanaa olillee hin godha. Isin garuu haamtuutti natti fudhattanii ana haamtuu yaadeeti miti yaasuu waan hedduu takka jaaladhuuf isallee har'a mana kiyyatti waameera waan isa fayyadu waan guddoo takka natti aarullee har'a immoo waan jiraatin itti hima jee yaadaa jira. Kana dura akkuma beektanitti mana kiyya dhufeetillee hin beeku yeroo hedduu waamee yeroo ayyaanaatis yeroo kaanis bakka mana keenya goree ennaan illee goree hin beeku. Mana kiyyallee nuuf har'a garuu akkamittillee ta'u sossobee qoricha kiyya ni hojjeteensa banagaraachuu lagaas. Saniif jecha sossobee kana mi'aarra mana kiyya dhufaa jira. Suuta inni tasgabboonni akka kana dura wal lolaa qofa aarree walitti dubbannee osoo hin ta'in tasgabboonni taasofna jennee ijoolleen hin jirtu kophaa kiyya hin jira. Manallee hin seenu jee nati ta'e jechuun ammallee hedduu takka nan amanne waan ani isa dirqeef qofa dhufaa jira. Garuu hoo hin seenu jeellee giddiidhaan hin seensaarra. Nuti lamaanuu ija wallaalaa qofa haasofna. Kana booda waan wal nu lolchiisaatis hin jiru anillee hedduu takka isa jaaladha ijoolleedhaa hojii adda baasuudhaaf jecha naan waan hunda san fayyadamaa ture isinillee jarjartanii hedduu takka na arrabsitan dhugaa dubbachuudhaaf jechuun an garuu arraba keessanis ilaalee jalaan dhaabbannee waan hedduu jaaladhuuf jecha ammallee haga inni deemutti hojii deemee isa cinaan hin dhaabbadha. An dhugaa dubbachuudhaaf isa godda'uu hin barbaadu. Jechuun isin waa hedduu naan jettanis waan isa goddaa hunda anallee na goddaa. Nama jaalattaniif isinni beektan garuu waan bakka መስዋዕት መክፈል ያለባችሁ ቦታ ላይ ማንኛውም ሰው ለሚወደው ሰው መስዋዕት የሚከፍል ነውና ከናፍ ጄቲን አንሌን አካስ ጎዴ እስንሌን በቃ ሆርዶፍቶስኒ ያሱ እንዴ ሆኔ እስንሌ ሙፈቼሴ ይራዴ ሀራዲ ፈመን ሲንንጃ ቆርችን ከነፍሌ ነምትቸ ብረ ሰምቦ ደዴሜ ዴቤቲን ትሬዩ ነምትች ቆርችን ሁኑ ዋና ከሚ ዋን ሰው ጉዳይ ጄ ጋፈዴትን ትሬያንልን namtichi garuu akkuma walis hin jaalachiisu isa godha malee waan isa miidhata kan qabu halaafinatan hin fudhadhanaan jeeyanillee jechuun waa'ee du'a saniitiin isinillee waa hedduu jettaa turtaniyyuu garuu halaafinatan hin fudhadhan. Dawichi baqa yaasuun kiyya akka ta'u qofa kan isa godhu malee kan nama goddaati miti. Niin bilbilaafitiin jira isinillee nu wajjin turan. Guys, kamera ni kadera isa ni kajala. Ni dufe nan jechira mini. Dufe nulang isa natti fakkaatu garuu inni akka ta'e hin beeku jechuudha. Naga nagaan iftaasu. كم نجامي Naga جرتا jira galata akka ta'e. Ishi. Hussein. إنسان أيام نجامي Ana فوق بنا Hotu seen laki. إنسان Maal jechuudha seegaan jira mi hedduu turte immoo seen. Nagaa nan gaafate. أجا Maal akkatti nagaa nan gaafate siin jee لا yeroo رفنكم hedduu. رفنكم Haa kottu nagaa nan لا ديك كم بدو gaafate. سيفنجر دولانو شبرا كم Ijoolleen hin jirtu har'a kophaa kiyya akkasuma lamaan goftiin akkasuma biyyeen si'an. لا كسان كون بنا يهون دم Maaliif akkas ta'u gochuu seeniti teenyee taasifna. لا ما لسنا اسمه إيش اسمه نجامتي Kottu seen malee sanarraan immoo nagaa nan gaafanne maali? Maali kottu akkatti maa nagaa nan لا gaafatte ليش bakka anaan بنا nagaa si gaafataa dhugaa. تسقى باي بنا Kottu seenti naasoo. إنسان إيه Maaliif hin seenne qoy haga ammaa إنسان seegaan jira barannuti lamaan goftiin akkasuma ishee. إيش كون نبغى ناخد أنا ما إنسان Maal rakkoo qabu kottu seenu. إنسان كذا إيش ما إيه إيش مرة يجولين كانوا Ijoolleen hin jirtu kophaa keenya akkasuma isheeti. ما كوبا ما لسنا رأي وانا كوبا سنجر دولي هي
Maaliif hin dawwalaaf kottu teenyee taasofnee hoo barbaachisan booda dawwalaaf malee ijoollee. Kottu bakka seennee taasofne. Sen bana disa haman. Ana kottu seennee La- taasofne. Maal isaati? Tola bani bana. Maaliif hinoo akka teenyee haasofnuuf isi taayitiin haasofne? Ishee mala soname. Mana gartee namni hin jirretti mana amsa qoban kee. Jechuun akka nuti lamaan qofti hin taane. Mala son haasone bar haasone mala soname. Qoricha nyaachifattee Yaasoo aangwaa isaanii dhaatiin sitti himuudhaa deemaa. maal Jechuun aangwaan si miidha takka sitti hin goone dhugaa dubbachuudhaaf. Waan si yaaladhuuf qofa eeddoo san. Dhageessaa namman kana. Sun dhugaadha. dhageessaa. Anamman tana waan feetee yoo gartee haasotillee sinamanu. Nama maniin beekaan garuu waan jiru sitti himuun barbaadaree yaasu. Ati kana amantuu eenyuun beekaa shidoo sana agarte. Garuu waan si yaaladhuu fi waan akka ijoollee bira ijoollee na dhiiftee na dura baatee ijoolleen akkas hin jaalanneef jecha. Akka ati ijoolleen jaalanneef jecha naan waan san godhe malee godhuu barbaadeetillee miti. Garuu bakka waan si yaaladhuuf akka isaan na dura hin baaneeti du'a san hin dhoksu itti godhe. Dhugaa sitti himee dhugaa jiru. Amma garuu tatteenyaa haasofnuti buna dhugamaa shaayii. Waan si yaaluuf kan. Awwaata kalan dhuguuti. Dhageessaa. Anaman hin deema. Yaasu kottu tattaa'e gattaa'e tatteenyaa haasofnu. Mana gartee mana naman taa'u. Maal naman ta'e maal rakkoo qaba koo. Bana fedhisiiti. Kottu kan hin deemin an kanis yaamee bara akka haasofnuuf amma Haasone bara xumuree bara. jechuun kana dura waan itti haasaa turreeyyu. Amma garuu tatteenyee haasofnu. Maal ta'e nuti seenee mire mana lagattee bara. Maal lakkatti dhaabbannee anu dadhabee bar dhaabbadde. Banaati ni bakka halas ni Yaasu haasofna. maali qoy kana dura mana kiyya dhufteen beektu taa'eeti ni haasofna. Ay maal haasofna. Taa'eeti Ishi bakka maal ni haasofna. haasofna. Haasone bara xumuree bara. Maali qoy ati kana meeqoo gattaa'e dura maal qaba manni kun qoy maa dheessaa jirti. Ay haasone bara gaa banaati. Maal haasofne ganaan haasofne. Ayyaa ishi An maal. har'a kophaa keenya akka teenyee haasofnuuf jeesu hame. Ishi maal ishi haasayee haasayee. Achi taa'eeti maal dhudeshi waan dhugamu. Isiniduma qodaa haasofne waan dhugamsi qabee dhufu. Awwaata kan dhugu bannaaf. Shaayii fi bunallee hojii deemaa shakkitaa isheen dhugaa jennu bakka bishaan si fidu. Bishaan kaashaa gamee silaa itti nabu. Anaman humaan dhugutee haasayee waan haasayee. Ishi Bakka maal. qoy bishaan si fidee dhufa. Humaan dhugu ishi humaan dhugu ishi. Har'a qoy dhugaa kufaa haasofnaa qabadhu. Ishi hayyee. Ishi. Dhuga malee. Inni dhugaayee. Waan gootee sababa agartee cheekaappiidhaatiif birrii baay'een baasan. Silaasota dhuguman gartee naaf yaaddee ganti tokko deemtee gartee waan ittiin gootu. Yookaan immoo gartee nyaata keessa gartee waan isaan gootu jechuudha. Waa'ee isaanii dabarsitti mi'aasu maaliif qoy naan beeku. Jechuun an ijoolleen akkas na dura hin baane jechuudha waan isaan godhan malee barbaaduu barbaadeeti miti. Jalqaba illee sobdu baleeti. Ati ni sobdu. Yaasu waan Isaanis godhuuf deemaa nan gartee ijoolleen illee gartee wal agarsiisu jechuudha. Sila arraan tana gartee mana kanatti na yaamuudhaan duratti isaan wajjin gartee wajjin teessanii isaan sadeen jechuudha. Beelatan sadeen wajjin teessanii sila naamtan malee kophatti na yaamatu manatti. Qoy taa'eetiin isheen haasofna waa'ee waan san dabarsitti mi'aasu an ijoollee dha hojii waan walloleefin jechuun isaan dubbisuudha waan waliigallee farra garuu isaan hin jiranii kophaa keenya akkasuma ni jeeti. Wanni qote wanni dabara jira. Bakka dalagaatiin jiran jenne yaasu atis maal asii goote? Dhufe gaarraan ta'a dhufe gaarraan dhufan jira. Natu akkamitti dhufte garuu isaa? Bakka dalagaatiin jiran an galee maal goote? Indee jechuun danda'u maal? Kanaaf na ganamaan baay'atte. Bakka inni hin baasin jee sun dhimma kiyyaa fi keessaa teessuun keessa sin galchire. Akkamiin nuun galchina dhimma yaasa? Maal jechuudha immoo anaaf isaa taasisuudhaa dhufee bakka sun sin galchooti. Maal si godhare akkamitti keessa si galcha? Yaasu qoyaati gattaa immoo. Haala akkam dhagaami? Nagaa. Fayyaadha. Qoy. Maal? Indee garam deemta tas kabbaay malee. Dubbisa. Maa dubbistu? Hundaafuu Yaasu qoyaati taa'e dura. isin ta'u isin Taa'e. ta'u isin. Taa'eeti qoy ni haasofna. Haasaa jirra inumaa osoo amma nurraa baatee des nu jedha. Maaliif hin baasa natti haasaa haa? Maal jechuudha immoo nuti waa'ee keenya lamaanii taasisuudhaaf jee manatti so'amu. Ati bar maqaa nu balleessite. Maqaa kamitti si balleesse? Waan ati maqaa hin qabne sitti hin kanneen itti waanuma jiru dhugaa naati. Aannan nyaachise. Nu nyaachise. Isin yaaddanii anuma waan isinirra hedduu jaaladhuuf waan hamtuudhaaf waan isan barbaanneef isin dura bee bakka. Isaanuma dubbiin jiru. Maal jechuudha? Isin dura nyaachisuuf hin deemtaniyyuu. Bakka nyaachisuudhaaf yoo deemtanillee ani isin dura bee. Yaasuun immoo kiyya qofa malee keessaan ta'uu hin danda'u. Yoo barbaadde asitti illee baatee hin gaafattu.
Maqaa keenya maaliif jedhee An dura beetti himnaan isinillee achumaan jalqabdanaan kana dura akkuma agarteetti itti himeetiin ture. Isinillee ni beektanii hiriyoota kiyya silaa mana tokko hojii jiraachaa jirra. Bakka ishidhaaf haa ta'u jechuudha immoo hinaaftanii isin dura baastanii du'aa nyaachisu wayii. Mamma yaamte kanatti yaamtee ittiin himtu. Itti hime kana dura akkuma agarteetti. Isheen ammaan tana ni deemati. Dhageessanii. Hin deemtu qoyyaasu waan haasa'u deemnummaa haasofne itti himne. Isumatti haasofne. Jechuun isaanillee barbaadaa jirtaayyuu mucayyoon tun nuuf hubattullee isheen dhuftee jirti. Kanaafuu hojii teenyee taasofne deemte. Dhugaa isaanillee barbaadaa turteeyyuumi jechuun isaanillee wal agarsiisetti barbaadaa turteeyyuu akka chaansii ta'e immoo isheenillee dhufteera. Teessee bakka waan jiru haasofnetti adda baana malee hin deemtu ammallee. Dhageessanii. Ani jalqaballee isin hunda keessanoo jechuudha. Isin sadeenuu bakka takkatti isin rakkee gartee wajjin haasa'uuf hin ture jechuudha. Garuu ammas dhuftee jirti. Anamma dubbileen fedhu. Annin deemati kalas. Eessa deemta qoy duraanuu haasa'uudhaaf dhufnee haasofnee deemta malee dhufteetuma akka deemtummaa hin barbaadu. Dhageessaanaan filleen badii qabdi. Siifi geelan hintee badii qabdanii jechuudha. Isin sadeenuu gartee anuma irratti gartee wanni gartee dhiibbaa gartee ooftaniif maaliif sababni yoo? Egaa yoo gartee waan jiru gartee qaamaan gartee yeroo harkattanitti qaamaan wajjin haasoftan maal rakkoon qabu bara. Wanni gartee bakka gartee balaadhaa bakka gartee xunqaayidhaa deemtanii maaliif? Otaa keessan irratti gartee miidhamuu qaba. Isaaniin miti bar duraan akka si yaaladhe osuma beekanitti hinaafa labsan hunda wadaa turan malee dhugaa si yaalataniitiin jo'an. Anillee sababa isaanii bakka hin taane nagalchan malee. Maqaa maal balleessitu? Maal waanuma jiru sitti himaa jira bara. Maqaa hin balleessinu. Anumaa maqaa sin balleessineere. Waan ati gootan itti hime dhugumaan itti hime malee. Jalqaballee namni gartee bakka san isii deeme eenyu? Duraan isaan tun na dura baasanii deemanii guddaa fudhatanaanillee namicha bira namicha xunqaa bira deemanii. isaantu deeme jechuudha. Ishee fi caaltu deeme. Isaan lamaan deemanitti du'a guu fudhatan arganillee dhokadhee isaan duuba deeman galgala gu'aa isaan rafne isaan dhageen ture deemanii isaan guu fudhan. Anillee bakka akkana duran baanee jee waan hedduus yaaladhuuf hin kijibu itti godhee hin jiran. Anillee isaan. Wannummaan gartee hanuun dafate malee hanaan. Ishi. Hundaafuu haa ta'u khayra shaalaa. Silaaf wajjin galtanii mire jiraadha. Garuu kana booda gartee narra dhaabbadhaan jiraachuun fedha gootule. Ishi. Yaasu qoy hin deemina jechuun akka deemtuun barbaadu banagaraachin illee. Akkasii yaaladhu kana dura waa hedduudhaan sitti ibseenu ammallee ishee durattis akkasii yaaladhutti himaa hin jira. Garuu akkana taanee deemuu hin qabnu. Kana booda wanti du'aadhaa kun dhumatu qaba. Maqaan hin balleessinati. Maal jechuudha waan isin godhaa jirtan baqqaanillee hin godhe sababaa keessaniitiin waa'ee du'aa kana keessa seenee bara. Nuti bakka biraatti deemaa turre. Sumaa dhaqee miti. Maali du'aa bakka biraa teessaa fiddamne. Anillee isinuma jala deemeetiin bakka isin seentan seenee du'aa san fudhadhee beeku. Halas amma wadhis amma gartee waliin karakarnati anuma isinirraan deemaa anaacha gartee wal dhabina. Garuu wanni teessee jira waliin karakarina. Halas. Qoy yaasu jechuun an akka amma akkana jettee waan deemteefis waan si jala dhaabbadhu hin qabu banagaraachin illee. Abdiin kutaa akkatti waan xiqqaa kanaati hagaarrattis waan hedduu keessa waan hedduudhas jaameetiin jira. Kanaafuu garuu hin deemtu asuma teenyeetti waan haasofne hin deemte. Ati immoo sirraa hin dalage yookaan mana kana keessa jiraata yookaan si. Abbaa dhugaa jiraata namni jechuun waaqni kan dhugaa bira jiraatan. Yaasu siif hin dawwala. Maaliif dawwaltaaf? Kottu kanat. Siif hin dawwala yaasu bakka. Ishi. Ishi maal wayyaman? Maal wayyaman bakka agartee dhugaa jiru bartee deemte sila maal godha? Dhugeenyu bare. Ishee baree agartee wal nu garte kana booda immoo akkasi bira geessu atis akka isaan bira deetuun barbaadu. Hundaafuu ammaan tana jireenya hayyaan jiraadhaati. Ani koko yaasu sinnaasisumu. Halas. Qoy min dhaabadhu viidiyoo illee waraabaatiin jira. Anillee jechuun sinnaasisu kana hunda jechuun arrabsamaa maal jechaa qofa akkas si jaaladhu sitti maatiin jira. Viidiyoo maal waraabdee viidiyoo? Maal rakkoo qaba viidiyoo waraabu? Egaa viidiyoo waraabu keessa? Waraabaatiin jira. Qoy dhaabbadhuuti naasee malee yaasu maal taateeti qoy? Ansi naasisu waa hedduu ana jechamaa qofa. Hundaafuu viidiyoo baga kaatee ani sirtuu nan gammata jechuudha. Mana kana naqate silaa gartee waa balleessee illee kanuma laal.
Akan balleessine waan beekuuf anallee kaameeraa godhadhee ati nama naamusa qabu nama nagaati waan akkasiisan gootee jee waan hin yaadneef garuu baqa jechuun warri keenyas warri agaarraan arrabsaa tureetis akka dhugaa beekuuf jeeti malee waan biraatiif hamtuu yaadeeti miti. Ijoollee sitti nu fidiiti. Walitti isin aarsee. Qo'aatu ijoollee namciyyoo waan jirullee haasofnee baatee namciyyoo isaan bira bakka kana booda akka wal galchuun barbaada. Anamma. Lakkeen isaanii hojii araaramuun barbaadu bakka. Hojiin jirtan bira galeeffatee bara. Isaan lachuutu galeeffatee bara. Akkasii bara. Sanaafuu gaa'eef shaala xeeree. Jechuun qabdii cufee. maal fincufa qoy ganaa fitnee bira. Bakka ani deema qoy. Bakka ani jiraadhuuti. Yaasu qoy kottu dhaabbaduuti ni haasofna. Bakka ani sana ala sana ala. Ani deema.